Inni yaalaa sun galii haa galchuuf jecha nama orjinaala nama akkanaan illee ta'uu danda'u tokko marfee waraananii yeroo ciniinsuun itti jabaatte ijoollee muddamsiisanii amaliyaa opereeshinii jedhanii yeroo opereeshinii taate mallaqa waan silaa yoo orjinaalaan deette kafalan xiqqaasanii dabalii godhanii waan fudhatanii jecha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan. Isiniin jenna eessatti argamtan yoo jettan akkuma argitan kun mana yaalaatti argamna. Museefaa jechaan yookaan mana yaalaatti argamna. Maaliif dhuftanii jechuun keessaniin ooluu kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma beekamu nama isin baay'ee kabajitan baay'ee jaalattan tokko jechaadha. Nama yuutuubara ta'e waan kootu ciniinsifachuuf deemaa jira jechaadha. Waan kootu ciniinsifachuuf deemaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Isitu ciniinsifataadhaaf asitti mana yaalaa geessine viidiyoo waraabullee dhugaa dubbachuudhaaf dhooggaadha. Mamnu'a nu garuu ofirraa lallaataatuma yeroo dhaabaan jedhan dhaabaatumaan akkasitti waraabna jenneeti abdii qabna. Kun amma as geessinee keesseessanii jiranii. Shabaa waa iddoo baasu jiran. Waa kaasanii fi nu himan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkas akka rabbi nagaanii ku garanumaan du'aayii gadhaa fi isin. Okay daawwattoota hordoftoota waan kootu sanumaafuu noogaa akkuma beekamtan akka du'aayii gootaniif gaafa nu Musteefaa jirraa finnee tasiin jirra. Kunoo kompiitara kaasanii isin keessa jirti garuu dhufanii asin nu himanii mamnoo isaan keessallee ol seenanii viidiyoo waraabuun achi miti viidiyoo amma nuti lamaan teenyee waraabaa jirru dhorkaadha. Yani bas nuti dhokonnee waraabaa jirra jechuudha. Saniif daawwattoota keenya du'aayii godhaa fi namni kun akka nagaan teessu waan isaan godhan waan beekne. Meeqa waan furmaata isaadhaan namni kun nagayaan ta'e moo akkamii akka jiru. Inshallah waliin ilaallu ta'a. Walaa namni hedduu rakkattee nu rakkisiiftee rakkoo keessa nu toos rifachaa jira jechuudha. Saniif akka gargaartanii du'aama qofa akka nu gootan kabajaan isin gaafanna daawwattoota hordoftoota. Dhugaadha akkuma kunoo bultumuu dubbatechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Wani viidiyoo kana isin waraabaa jirruufillee waan tokko kaa waan biraa osoo hin taane du'aayiidhaan akka bira dhaabattanii fi du'aayiidhaan akka gargaartanii fi garuu amma kaisii kun maal akka ta'u hin beekamne. Doktoroonni asiin dura yeroo asiin dura kun hanga ulfa turte hanga ji'a 8 hanga haga 9 seentillee mana yaalaa garagaraa deemteeti laalchisaa turte jira. Daa'imni illee sirrii jira. Qaanni taa'umsa daa'imaallee bishaanillee murtaadha yaani nagaa qabdii turte dura turte jira. Akkasitti taa'umsi daa'imaa wanni hundi yaani nagaa jira. Ammoo yaani erga ciniinsuu itti kaate iddoo kana geessine jechaadha. Sodaan nu qabnu. Doktoroonni asiin dura mucaa tokko qabdi mucaa amma jabaateerus tokko jechaadha. Ka waggaa 4 akkasi qabdi. Waggaa 4 asiin dura sanii yeroo ciniinsifattu jechaadha isiin tuni. Daa'imni bishaan hin qabu bishaan fixatee jira. Dafiteeti amaliyaa yookaan opereeshinii ta'uu qabda. Baqassanii wal'aansa baqassanii hodhuutiinis keessaa baasne malee hin bahuu hin dandeettudha. Ni waggaa 4 jechaadha. Amaliyaa taatee turte jechaadha. Yaani ammallee yoo sunummaa nu guddeetti shakkitan isinillee. Inni shakkinee waggaa 4 kun ka ta'e jechaadha. Rabbiin dandeettii maal ta'uu dandeettii maal jedhanii akkasitti daddafanii opereeshinii godhanii kun amma mucaan isii waggaa 4ti. Mucaa waggaas 4 sanirratti amma kabiraawwan ulfaatee kabiraatti. Rabbi nagaan deessisu mee akkaataa isinitti deessisu gaa hin beekneen waliin laalla. Waliin kalaallu ta'a gaa. Deebii doktoroonni waan isaan nuun jedhanillee kan waliin laallu ta'a jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Isin du'aayii godhaa fi garuu wanna tokkotu jira bultummi biyya kana keessa. Keessattuu doktoroonni xiqqoo namaaf yaaduu irra mallaqaaf yaadutu. Maallaqa biyyatanii maallaqa dabarin akkuma lafaa kanii amaliyaa jiru. Amaliyaa godhan. Yoo isin akkuma dhaluuf bakka tabiinatti yoo fardee kaanshan jaafteefis amaliyaan kun ni duuti amma mataan kuttisiin jeeti. Lubbuus fidee amaliyaa garaa baqa. Amaliyaa godhan. Namoonni hedduun ammoo iddoo kanatti biyya kana keessatti keessattuu karaa doktorootaatiin hedduu miidhameera namni. Hedduu dhugaa dubbachuuf tokkoffaa biyyi jiru kuni keessattuu namoota jiraataa biyya kanaatiif yoo ta'e malee warra biyya kana keessa hin jiraatneetiif hedduu ulfaataadha jireenya. Namni dalageeti jaarsaa haa ta'u jaartii haa ta'u dalagee danfee
of jiraachisa. Kiraa manaaf irraa kafala. Kiraa manaaf. Mana hin qabu namni kun. Kiraa manaaf irraa kafala. Ka bishaanii kafalta. Nyaataa jira. Bishaanii jira. Ifaan jira. Maallaqa. Laftii dagaltu kunii fi bakka hojjetu. Wannummaan ka dhudhu bishaan dhudhu bishaan maallaqa. Wanni takka maallaqa hin jiraanne jiraattee gabbaatee ol deemuu hin dandeessu. Waan hin jiraanne. Dhuga. Garuu michoon tun osoo hin jaarra maallaqatti bishoo harkaa qabaatu nu baanne. Michoon turaan asitti. Wanni qalbiin teenya alhamdulillah garuu nuti taa'u jirruuf xiqqisho maallaqni waan jiruuf. Oromoo wallahi maallaqni waan jiruuf osoo maallaqni kun jiraachuu baate viidiyoo waraabuu miti akkana teenyee sun dura haasofnu alhamdulillah. Haadha silaa gargaarsa uummata keenya gaafa. Gargaarsa silaa gaafanna jechuudha. Silaa gaafanna jechuudha. Garuu saniifuu daawwattoota keenya waan gaafannu jira ammas. Du'aa'ii kan goota qofa isin gaafanna. Isin gaafanna jechuudha. Amma gargaarsa mallaqa osoo hin taane gargaarsa du'aa'ii isin gaafanna. Akkasitti doktoroonni haala hedduudhaan biyya kana keessatti namaaf yaadan isiniin jedhee jira. Sababni isaa galiin manni yaalaa sun galii haa galchuuf jecha nama orjinaala nama akkanaan illee ta'uu danda'u tokko marfee waraananii yeroo ciniinsuun itti jabaatte ijoollee muddamsiisanii daddaf amaliyyaa opereeshinii jedhanii yeroo opereeshinii taate mallaqa waan silaa yoo orjinaalaan deettee kafalan xiqqaasanii dabalii godhanii waan fudhatanii jechuudha. Namni xabiidha biyya tana keessatti wanni si galu qabdi. Nama xiqqishoo mana taakiree mana turee dhufu. Oggi isaan dhufan osuma isaan ajandaa asitti hin baay'ifne yaani dubbii sana asitti hin baay'ifne dhalti. Nama akkasiin baay'ee dhala guddaa. Namni kana mana xabiidha maal jedhanii wanni jedhan kun hundi warra akka rabbiidha razzaqe. Malee warri kaan geessanii daqiiqaa 10 30 keessa kana amaliyyaa fiigi waa fidi farrami maarree godhi mablaa. Ammuma tana fuudhanii si fidan waraqaa. Waraqaa ammoo si fidan ammoo tana waqqa isin jedhan. Waqqa isin jedhani. Amma waan si ajaa'ibaati mucaa tokkotu ture. Amaliyyaa jaartiin isaa mana yaalaa geessaa ture. Amaliyaadhaan akka deettu amaliyaa fi orjinaala deettii jedhanii turan jecha. Booda gaafa isiin deettu asuma biyya kana keessatti beeku. Gaafuma isiin deettu fuudhee mana yaalaa keessina ammaan tana opereeshinii ta'uu qabdi yoo opereeshinii hin taane amma duutii jedhaniin jennaan maal jedhee haa duutu jedhe. Abboonni duutii bara haa duutu maal rakkoo qaba. Jaartiin illee muddamtee dubartiin ciniinsuu yoo jiraattaa gabaata. Muddamtii eega abboo du'aa jira naa mallatteessu jaartitii anagatti waa hunda ana sii qopheessa qabrii tantee anatu jira sii jira anas sii ilaala wanni ati yaaddoftu takka hin jirtu jedheeni abadan yaani jaartiin illee isaa gara biraatti fudhataa turte garuu erga akkana turee ka'een booda yeroo muraasaan booda opereeshinii osoo hin taane jechaadha nagaan deessee jedhe. San booda isii sana araarse. Isii booda arrafate yaani isiin illee kana wallo lanii illee turanii addallee baanii turanii yaani inni isimaaf yaadeeti. Inni siif yaadeeti. Fi amaloota doktoroota laaleeti malee waan biraatiif miti inni kana jedhee jechaadha. Wanni kanaaf waan baay'ee rakkoo biyya tana keessa kun rakkoo baay'ee rakkoo takka lama jennee ibsuus hin dandeenye guddoo biyya tana keessa. Maaliif rakkoo irra guddaan nuti kanuma warra matuma irraa beeknuu fi waa'uma agarree irraa dubbanna malee rakkoon dho'isaadhaan nama keenya irra gaggeeffamtuu fi tanneen baay'ee. Sanummaa. Mee garanumaan hordoftoota keenyaa waa hima jechaadha. Warri biyya kana keessa jiraatan warri dubartoonni isinitti ulfooftee ciniinsuun qabdi jechaadha jalqaba gara mana yaalaa osoo hin deemin dura nuqunnamaa bakka isin geessinu jira isin gargaara tola maal nama keenya akkasuma mire tola bakka isin geessinee doktoraan karama doktoraatiin jechaadha tola akka jaartiin teessan hamma yaani yaalii dhumaatiin alatti akka jaartiin teessan opereeshinii yookaan amaliyaadhaan hin deenne isinii taasisna keessaan warri biyya kana keessa jirtan nuqunnamaa isiniin jenna maaliifi mana yaalaa doktorri kun miskiinni si malee isaa miskiinni si akka fattee malee isaa miskiinummaa isaan afaanin miskiina isaa afaanin sirra miskiina sirraa dalagan garuu isanii wallahi antum isaan miskiina jecha isaan afaanin miskiina garaan keessi miskiina miti akka nama kennaatii miti si miskiinni ka doktora amanu ka doktorri kun ollaa kiyya isa kana ni beekaa waggaa dheeraa beeka ka jettu kana doktora waggaa dheeraa beekteen sin baasu jecha kanaaf warri biyya keenya waan amanu harappi sodaatu yoo jiraate takka akka firii sunuun argamu namoonni hamma doktorri yaalutti beeknu kati beektu san malee tokko hamma dhoota nagaa natti miti san malee doktoroonni hundi isaa bakka niin beekaa itti itti amantu nama rabbi sodaatu tokko akka harree maalii jeessa akka harree adiiti hin argamu sanummaadha namni inshaallah waan du'aaf rakkoon qabu garuu mucuma kana du'aa nuti godhaa fi jaana kama kiyyatti yoo laalu kana qofa akka du'aa biraan dhaabbatanii isin nagaan deessu du'aa godhaadhaan isin jaa isiniin nun jenna waan ammoo irra keenya kun amma reefuma oseensisnee ilaalaa jiranii kashaafaa jiranii yaani televiziyoonaan kalaalantu jira
waan biraallee isaan tulaalachaadha kun kanneen hojii kennaa miti hin beeknu. Olu seenuun agarru. Seenuudha. Bisaan nu himan fuuti birin. Waan haarofte ammoo isaa yoo nu himanii deebinee isin himna. Kana isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya waan haara waan walitti waan dachaanu ta'e waan isin intaatti jedhamu guutuu daqiiqaan isin waraabnee isin gadhiisna. Kana nu wajjin turaan affeerraa keenya.